هيه كم جرتن كم بولتن كم أولتن هيه جرتو كم جرتني مي دبين تهنيتون نما دبدي سلا المنا ما هنقوم الدنيا تنرجرو في هنقوم الدنيا تنرتروني وهند والدوب أركاديما وان همتوس دعاديما واميكا وان إن أجر رينجر الدنيا تنر خنافو هند درا درسي ورين الرومي ولا مسدي رواجه ديما قيان سنبتها أمي هنقومان سعادة لقادي ومنو خناهو تقوى yaada wal dabarfannee dabarreechumaaf hin dhufe waa sadii irraan dubbachuu fedha waa'ee dhumaatii ilmaan Oromoo Yamanitti dhumanii fi lagannaa guyyaa 39 booda hayyoonni keenya dhaabanii fi waa'ee amma xiqqoo waa'ee filmaata fakkaatu biyya keessa deemaa jirtan waa sadeen kanarraa dubbanna. Duraan dursinee ilmaan Oromoo Yaman keessatti akkasitti dhuman san Rabbiin warra jannataa isaan haa godhu. Rabbiin maatii fi alii isaanillee jajjabina haa kennuuf sabrii haa kennuuf nullee walumaan nu haa sabbarsu. Maaliif jennaan arraan tana nama akkasitti boombiidhaan ilmi namaa akkasitti gubatee ilmi namaa sadarkaa sanirra yeroo agartu dirqama Oromoo ta'uu hin qabu. Ilmi namaa kamuu lammii fedhe namuma tahee yoo akkas tahee yoo agartu naasuu qabaachuu qabda, rifachuu qabda jechuudha ilma namaatiif. Nama miti beeyladaan goorannoo yookaan dallawa takka keessa walii qabamte yoo balaan bakakkaa ibiddi waa itti darbame akkasi gubatan argamu yoo akkasi gubatu agartu dhugaa rifachuu qabda, naasuu qabaachuu qabda jechuudha. Hedduu nama gaddisa. Wannummaan fedheehu lubbuu namaa qaalii tanaa miti jechuudha. Arraan tana ilmaan Oromoo lubbuu beeyladaa hanqatanii biyya namaa keessatti nama manni itti cufame kara itti dheessu hin qabne hagam takka akka terrorize ta'uu fi hagam takka akka hororii isa ta'uu mee imagine achi keessa ifaa ilaala. Si manni si cufame maskootii bananii yoo boombii si darban dhumaati ati dhumtu du'aati duutu laalime hagam takka akka horor taatu. Hedduu nama gaddisiisaa jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Kuni waan Oromoo tahan qofa osoo hin taane waan lammii biyya Itoophiyaa ja'an san waan tahan qofaaf osoo hin taane yoo namuma ta'e ilma namaa fedheehu yoo ta'ehu garaa nama balleessa wanni kun. Waan ilma namarratti ta'uu hin qabne jechuudha wanni amma godhame kun. Hedduu nama gaddisiisa. San qofaa miti garuu lubbuun ijoollee dargaggeessa dilli kun bakka takkatti murruqii akkanatti taatee dhumaatiin dilli kun gara jabeenya kara itti dheessan dhabanii bakka balbalti itti cufamte keessatti gize akkan ibiddaan waadaman yeroo kana silaa abbaa fedhe dirqama Oromoo ta'uu qabanii bara. Mee eessa jira miidiyaan addunyaa ka sagalee tahaa jiru eessa jira? Miidiyuma Oromoon qabdu takka tokko kataate yoo taate malee keessattuu miidiyaan Itoophiyaa ifiin jedhu san hayyee ilmaan Oromoon jaalatu Oromoo hin fedhu mee oduu biyya alaa je'eetuma oduu namoota mana hidhaa keessa dhuman jechuudhaan maaliif quudhuu dadhabe? Ilmaan Oromootiif deemna, ilmaan Oromoo bulchuu deemna, Oromoof dhaabbanna ja'anii dheengadda Oromoo irratti warri dhiichisaa ture sun guyyaa lamaaf deemaa erga wanni kun dhalate akkamitti eertaayimii daqiiqaa 5 dhaban. Yoo yaaddattan taate gaafa Liibiyaa irratti yaa jara keenya edaa gaafuma wayyaanee san irra wayyaahu lammiin Oromoo yookaan lammiin Itoophiyaa biyya alatti dhumuun kun kaduraati miti. Akkanaa kun immoo kun gadda guddaa madaa hamaa akka gaafa irreechaatii fi akka gaafa wannatti ilaallatu dhumaatii Oromoo irraa akka nurraa dhume jechuudha. Gaafa Liibiyaatti ijoolleen 9 meeqa ummanni sun qabanii
qaqqalan yookaan ajjeesan baandiraa alaabaa Itoophiyaatu bu'e. Haa hammaatu haa xiqqaatu yeroo san at least recognition argatanii jiran warri dhume sun. Warri Liibiyaatti dhume sun miidiyaan addunyaa irraa dubbatee lakkoofsa dagadhe amma meeqa akka ta'e yeroo sanitti hanga ammaa nama dila kanan gahan jechuudha. Jarasan alaabaan biyya sanii buutee sababaaf u'uu akkamitti ustan ja'anii dachiisamii walii garagalte jechuudha. Arra namni dilli kun dhume takka akka wanni takka shimbirroon takka hin du'initti hin agarree hin dhageenye jedhan jechuudha. Diinummaan kana caale hin jiru. Sila arraan tana ilmaan namaa ijoollee waa takka miskiina naaf haa dabartu jettee takka karoorroon biyya baafte. Mana itti cufame san keessa boombiidhaan gisee akkasi kasalatu ilmi namaa. Gisee ilmi namaa coraan irraa dhume akkasi gubatu. Aboo siyaasaa feete keessa jiraadhu. Abbaa feete deeggari. Abbaa feete dhiisi. Garuu waan nama ta'an qofaaf yaa Umar Abdul Qadir, thank you so much. Nama 27 kagaafa kaan Liibiyaa irratti qalamaniif alaabaan Itoophiyaa buutee akkasitti gaddi biyyatti himamee jira jechuudha. Whatever 27 39 lakkoofsaan beeku exactly garuu maa nama tokko hin taane at least sagalee argatanii jiran jechuudha. Sinigala. Kanaaf arraan tana nuti immoo lubbuu qaqqaalii dilatana. Sila arraan tana sabni biraa ijoollee tana keessa irra guddaa harki guddaan jiraate dachiisamiin biyya sanii walitti qawxii taate jechuudha arra sila. Sinigala. Kanaafuu jara keenya hundi Oromoon hundi diina keenya jara keenya. Warni sila ammaan tana maqaa kanaaf teessee acabacabaa jirtu tunis warri arraan tana Oromoof akkana taana Oromoof akkas taana nu filadhaa ja'anii dheengadda dibbeetumaa turan kun arra maal gochuuf sagalee takka ilma Oromootiif dhaban. Hedduu nama gaddisa dhugaan isiniin jedha. Hedduu nama gaddisa. Kuni Oromoodhaaf akka guyyaa gadda hama. Maaliif ilmi namaa akkasitti dhumachuun balaan akkasii arguun lubbuun dillitun namoota 400 ol namoota akka qoraanitti ruumii gurguddoo tana keessa biyya owwaasan keessa walitti takashanii dhume kana osoo waan biraa taate namni isaan dura dabru hin jiru. Muummichi ministeeraa kun kanuma isa amma dura nama biyya bira waa ta'eef asii gadda kiyyan ibsa jechaan jiru. Biyya keessa yoo ilmoon lukkuu wannaa takka taate achi keessatti gadda kiyyan ibsa jechaan jiru. Moodhumaatiin tun isin gammachiisti warri biyya keessa. Kuni bar politikaa miti bar kun nama ta'uu qofas barbaachisa bar nama ta'uu qofas barbaachisa. Nama ta'uu qoftiin gahaadha. Fedhu ilmi namaa kun sababa politikaatiif haa bahu. Fedhu sababa diinagdee barbaada haa bahu. Uuma fedheef haa bahu. Garuu akkaataan inni itti jeefame sun waan hedduu nama gaddisiisuu fi waan hedduu nama madeessu jechuudha. Kuni dhugaa xabaasaa gurraatti sumudaa gurraatti Oromoodhaaf akka gaddatti ilaalamuu qaba. Akka gaafa irreechara dhumaatiin nurraa dhumatte jechuudha. Kanaafuu ammaan booda yoo gabaastanillee miidiyaan OBN ifiin jettan sun waan akka garan qabne ta walitti guuramte sun mooraaluma isin kaatanii waa'ee Oromoo itti dubbattan isin laalame. EBC fi ETV'n dhiisa waan biraatii husun. Isaan gaafa ilmi Oromoo tokko naannoo Amaaratti ajjeefaman guyyaa takka sagalee dhabdaniif. Gaafa tokko diree dhawatti ilmi tokko sababa Amaara ta'e qofaaf fooqirraa darbamettanii dachiisamii walitti garagalchitan. Kanaaf Oromoodhaaf mootummaan kun mootummaa diinaa mootummaa Oromoo balleessuuf dhufe malee Oromoof dhufe miti jettee Oromoon dhugaa isii beetee
please adara takkatanii isinit dhaamu fira keessan itti dhaama bakka jirtanii yoo lubbuu ta'e jibbite kha'iiti achumatti akka dhiiratti mirga kee falmadhu akka dhiiratti yoo dandeesse mootummaa kana firraa fonqolchuuf kha'ii falmadhu malee adara biyya san keessan deemina biitti sun ifiifuu biyya teenyaa gadi biyya ifiifuu wal waraansa keessa jirtu bahara gubba karaa riskii lubbuu teessan qabsiiftanii achi keessa dabartanii ammallee kiiloomeetira 1000 maallaqaa miilaan deemtanii yoo maallaqa dhabdan kakalee isin keessaa baasanii gurguratan taate yoo maallaqa dhabdan akkana wali isin guuranii isin ajjeesan taate aboo isin irraa haftuun deemina biyya sanirraa achumatti mirga keessan falmadhaa achumatti warra arra sagalee isinii ta'uu dide kana warra arra boru isiniin bulcha jee isin sossobaa jiru ka arrammoo ilmoo namaatii miti saree du'e jee isinii gabaasuu dadhabe kana firraa falmadhaa firraa fonqolcha waan biraa dadhabdan bar ilmi namaa tokko yoo sareelleen duute yoo bineensi gaaraalleen du'e akka malee yoo du'e miidiyaan addunyaa ni gabaasaa bar bineensa bakka takka walii qabameetu akkanatti du'e ja'anii gabaasanii bar isin lammii biyya sanii dhiisaa Oromoon tahin Itoophiyaa haa ta'u haa jennu hayyee Itoophiyaan tahin Afrikaa haa ta'u akkami gabaasuu dadhabdan kanaafuu Oromoon bakka tanatti sirriitti itti wanni jennee namu bakka jiru maatii teessanii bilbilaati aboo hin deemina namni isin rakkisanillee maallaqa nu ergaa isin hin jaan takka horii qabu gurguratee dachii qabu gurguratee karaa dheeraa kana laffa'ee deema gaafa maallaqni irraa dhume balaa akkanaatu ishee mudataayye biitti tun biyya ifiifuu wal waraansa keessa jirtu adara dhaama lammii fira keessanii dhaama hin deeminaa ja'ani biyya achumatti ta'a falmadhaa ja'an mirga keessanii falmadhaa qabsoo teessan achuma gaggeeffadhaa wanni gabbaataniif hin jiru kana booda kaafaniif warri miidiyaan keenya kaaftan karaa danda'amuun karaa tiwitarii karaa ingiliffaa karaa danda'amu hundaan wanni kana akka gaariitti sagalee taanee fi bakka jirru miidiyaanis kana caalaa dubbii tana qulqulleessee akka gabaasu irra dalaguu qaba miidiyaanonni keenya akka jiranitti Oromoon hangi dandeessu laa namni siif sagalee ta'u hin jiru warri dandeessan karaa dandeessan hundaan karaa United Nations xalayaa barreessuudhaan ummanni keenya kun akka hamatti duduguugaan irra gahee jira lammiin teenya Yaman keessaa jennee sagalee taanee fi karaa United Nations karaa danda'u hundaan xalayaa barreessuudhaan Twitter gochuudhaan karaa adda addaatiin ammallee sagalee hangummaan qabnu walitti ida'annee sagalee haa taanuuf uummata keenyaaf arra odoo silaa namni 5 yookaan namni 10 ka beekamu lammiin isaa odoo silaa sababa biraa taate sababa Oromoo Itoophiyaa keessaa sababa biraa taate arraan tana Abiy Ahmed khaas bahee booyu silaa ni beeyna cunduroota khaas bahee silaa booyu arraan tana garuu kabajaa dhabnee jirra kabajaa nurraa mulqamee jira namooma bira kunnee bineensallee hanqannee jirra jechuudha kanaafuu jara keenya akkasitti sagalee miidiyoonni keenya amma irra deebitanii karaa dandeenyu hundaan ummata keenya kana bira haa dhaabbannu warra Yamanitti wanni ta'an kana akkasumatti maatii isaaniillee rabbiin imaanaa fi sabrii haa kennuu fi jajjabina isin haa kennu karaa dandeenyu hundaan isin bira dhaabbachuuf ni tattaafannaa so akkasitti quba qabaadha Oromootiya talamaffaa waa'ee lagannaa irratti dubbachuu fedha lagannaa guyyaa 39 booda namoonni akka eenyu Daraartuu Tulluu fayyaa argan umrii dheeraa guyyaa tokko sitti aareen ture gaafa wannaa tokko sanillee dhiifama aara kiyyan sanillee sirraa kaaseen jira hedduu nama ulfaattuudhaati artistoo eenyu atileetistoota keessaa eenyu akka quuqama sabaa qabu arra agarree jira takka isii tana fa'a ustaazota keessaa eenyu akka quuqama qabu agarree jira artistii keessaa eenyu akka quuqama qabu agarree jira qeesota keessaa eenyu akka quuqama qabu agarree jira fayyaa argadha manguddoonni laffaatanii akkasitti miilarra kuftanii guyyaa 39 booda hayyoonni keenya akka lagannaa kana dhaabanii akka lubbuun nuu turan akka nuu gootaniif waan nuu gootaniif
fayyaa argadha galanni keessan bilisummaa ta'u thank you so much hundi keessan maqaa yaamee fixuun danda'u keessattuu adda durummaa warreen akka Daraartuu Tulluu fi warreen akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaafaa hundi keessanuu fayyaa argadha galatooma thank you so much hayyoonni keenyalleen I hope they will recover deebi'anii immoo ammallee wanni irra dalagamuu qabu yaa Oromoo laal bilaashitti biyya namaatu gammoojjii keessa deemtanii ni dhumtanii achuma taa'aati mootummaa abbaa irree isin balleessuuf deemu hayyoota keessan guyyaa 39 nama moosaree je'ee hin laalle bar mootummaan biyya biraa mootummaan sammuu qabu gaafa namni guyyaa 3 lagannaa nyaataa godhe bar gaafii xiqqoo sanni deebisaa bar kun immoo tuffii qaba maal fiddan jechuudha tuffii qaba arrammoo as garagalee deebi'ee ilmaan keessan nuuqannaa kootaa ilmaan keessanii waraana naqaa ibiddan nuu fixaa isinin jechaa jira jechuudha never ever Oromoon tan hayyamuu qabdu never nama arra guyyaa takka sagalee takka nuu dhabe nama hayyoonni keenya guyyaa 39 lagannaa nyaataa godhan du'aa afaanii deebi'an jechuudha nama moosaree osoo hin jenne warri akka eenyu maqaan isaa Fayyisaa Lalisaa shayxaanii maqaa isaa yaamu eenyu Fayyisaa Lalisaatiin jaa gurbaa kana kacee kan fi akka taayee kunfaan Oromoo irratti qoosan jechuudha garaa ifii guutachuu jedhanii Oromoo irratti qoosan jechuudha tun hundi ni dabarti yeroon tun hundi ni dabarti kanaaf fayyaa argadha manguddoota keenya isinillee warreen dhaabdan immoo falmaan keenya cimee itti fufuu qaba kun jechuun qabsoon dhumattee jechuu miti akkuma duraan qabsoon alaa keessaan Oromoon jabaattee qabsoo deebitee tokkummaadhaan gaafiin isaanii maali duraanuu hidhamuun irra hin turre haqa malee cubbuun hidhaman gadhiifamuu qaban hidharraa hanga Oromiyaan bilisoomtutti hanga gaafiin mirgi ilmaan Oromoo kabajamutti Oromoon falmaa isii alaa keessa waan dandeessu hidhannoo qabuun kan dandeenye sagalee qabuun hunu arra keessa kutanii nu filadhaa jaa jiran akka boonaniiti inumaa boonaan nu filadhaa jechaa jiran jechuudha osoo xiqqoon saalfanne jechuudha kun hundi Oromoon tokkummaadhaan diddee lafaa koo qabdi kana gochuu qabna kanaafuu hayyoonni keenyaas waan lagannaa dhaabdaniif waan manguddoota isin kabajanii miilarra isin kufaniif jecha dhaabdaniif fayyaa argadhaa galatoomaa isinin jechuu barbaanna isinillee manguddoonni keenya warreen aarsaa kafaltanii dhugumaan quuqamni Oromummaa isinit dhagahame aboo cubbuutu waan kanarra jira cubbuu isinirra deemaa jira jettanii dhugumaan quuqamtanii saba keessaniif aarsaa dila kana kafaltan isinillee fayyaa argadhaa galatoomaa galanni keessan bilisummaa ta'u tanuman isinin jaata sadaffaa waa'ee arraan tana Ogaadeenilleen filmaata keessaa baatee jirti filmaata maaltu jira jedha keenya filmaanni kun filmaata maal jedhamu biyya rabshaa keessa jirtu biyya wal waraansa keessa jirtu filmaata kijibaa biyya abbaan alangaa ka kijibaa mircaa boordii yookaan boordiin filannoo kijibaa biyyi silaa paartiin isiin nin qaba jettu akka OFEKOtii fi akka ABO'ti gurguddaan warri qabsoo tana achi keessatti bara meeqaaf qabsoo gaggeessaa ture san gubbaan ONLF yookaan paartiin Ogaadeenis akkasumatti akka ABO'fatti bara dheeraadhaaf qabsoo gaggeessaa turte isilleen biitii nageettee galtee jirti amma immoo ogaa filmaata kan laaltu keessa puulaaf gootee jirti filmaata maaltu jira filmaata maaltu jira ani filmaata feekii kana keessatti hin hirmaadhu jettee paartiin Ogaadeenilleen Ogaadeen Liberation Front illeen baatee jirti jechuudha biyya san keessatti warri dhiibbaa godhaa ture irra guddaadhaan Oromiyaa fi Somaaleedha irra guddaan Amaarri amma wacee galee malee akka dhugan yoo laalle namni dhugaan qabsoo achi keessa gaggeessaa ture akka Ogaadeenitti uummata kana akka Oromoo yoo laalle uummata OFEKO fi ABO'dha warri beekamaan paartiin biyya sanitti yoo kun hin jiraanne filmaata maaltu gaggeeffama hin jiru jechuudha is fake filmaata feekaa jechuudha milisee ta'uu yookaan acabcaabii ta'uu kana deemaa jira kana tabiraa immoo waa'ee baga baatan ONLF illee baga bee filmaata wanni jedhan hin jiru tan akkasin namu jala muree beekuu qaba tabiraa waa'ee wal waraansa
Amerikaan dhiyootana dinniina Itoophiyaa kannaa jirtu jara keenya dubbii tana gabaaf dumatiin dubbadhee irraa bu'a. Eertiraa Isaayyaas Afwerqii Afrikaan guutuun hin feetu. Igaadiin hin feetu, East Afrikaan hin feetuun bira kutee Afrikaa Union Afrikaan guutuun hin feetu himachaa jirti. Ameerikaatti illee dubbachaa jiran. Namni baxabbaxaa jiru namicha kana ja'anii himaa jiran. Namtichi ture erga kiikaawut godhamee jiru Afrikaa Union keessa hin jiru maraataan. Arraanta namichi biyya tana tokko ta'anii Itoophiyaa waliin baxabbaxaa jiran isaa fi maraataan Abiyyi jedhamu kunis biyya tana jeequmsaa gana jiru warri gahe jara kana. Immoo Ameerikaa waan takka wanni isin godhuu feetu ta duraan dura Isaayyaas Afwerqii achirra kaasuu fedhan. Itti aansanii Abiyyi deebi'uu deeman. Isaayyaas lubbuun qottee jala galtee jirti. Jarri yoo barbaadan karaa fedhaniin Isaayyaas achirraa fonqolchuu danda'an. Amma maal godhan ragaa itti barbaadan. Hanga irraa dhiibanii maaliif waggaa 27 Itoophiyaa fi Ameerikaan hedduu allaayansii jabaa turan jechuudha. Fira cimaa turan jechuudha. Fira cimaa waan turaniif inumaa doolaara meeqa itti gannaqaa turte Itoophiyaatti. Maal godhan kun yoo taa'es qonqumaa isaa ajjeesaa jedhanii mogga dhiibanii achi kaa'anii turan hanga irraa waggaa 30 Ameerikaan. Humata effektiivii miti. Sudaan already maaqabii irra keessatti turte Ameerikaan. Itoophiyaan sababa Al-Shabaab jinnii maal jedhuun fira jabaa turan. Ollaan biraa kan inni qabu bahara. Jabuutiin umaan fiddu biyya xiqqoodha. Maal godhan maraataa kana fuudhanii waggaa 27 moggatti dhiibanii teessisaa turan jechuudha. Arra immoo dha'uu fedhan. Arra ragaa itti walii qabachuu jiran. Arra waraana namni Tigraay keessa seenee dubartii gudeetaa ture infrastructure daakaa caccabsaa ture waraana Eertiraa ja'anii arraantan ammistiin irraa gabaasaa ture human rights irraa gabaasaa ture kuni gisee gabaasamu safaaxaan seen ammallee isinitti himna. Kuni ragaa fi United Nation maal godhan United Nation fidaniiti achi keessa dubbitan dhaleessan. China fi China fi Russian hin qeeballe. Dhugaa Russia fi China takka gaafa lolli gama Sooriyaa gaafa dha'uu deeman gaafa sagalee kana ni didan. Liibiyaa gisee dha'uu deeman ni didan. Takka agrii godhan hin beekan. Immoo Ameerikaa dura dhaabbachuu ni sodaatan hin danda'an. Ni dheesti. China bakka waraanni jiru ni dheesti. Isiin lafa magariisa barbaaddi. Lafa ruuza irra gannaqattu yookaan lafa waa irraa magarfattu lafa irraa waa saammattu barbaaddi malee Chaayinaan waraanni geenyaan afaanii United Nation keessa teessee hin ta'u jetteetu mormaa turte. Bara meeqa guutuu. Approve hin godhan garuu humna dura itti dhaabbatan hin qaban. Kanaaf Isaayyaas illee achirra darbuu fedhan. Abiyyi illee maasxanqaqaa itti kannanii jiran. Amma wannummaan Itoophiyaa keessatti waan biraa dhiisanii waa'ee qonnaa waa'ee kana ummata beekaa burjaajeessuuf ummata dagajjiisuuf ajandaa adda addaa nu baasa ajandaa adda addaa maxxansan mootummaan kun. No hin jiru wanni akkasii. Afrikaan ifiifu akka ka'an fedhan. Abiyyi immoo isaa jaalatee itti maxxane. Arraan tana mootummaan Ameerikaa dhugaan isin himan. Takka Ameerikaan waa'ee Afrikaa sadarkaa pirezidaantiitti yaaddooyteen beektu. Takka keessattuu waa'ee Itoophiyaa ummatuma tokkootu irraa dubbata malee ambaasaadara waan akkanaa malee ilaa itti aanaa pirezidaantii ilaa pirezidaantiitti yaaddawanii waa'ee Itoophiyaa akkana dubbatanii hin beekan jechuudha. Tun dubbii isaa mataa dhukkubsite. Kanaaf waraanni hamaan achirratti as deemuuf deemaa jira. Lola hama asiin gama Sudaaniin gargaarsa gootee fi doolaara miliyoona 300 liqii irraa kaastee 700 kabiraa kannitee fi asii uhuruudhaan bilbilaa fi maaliif Abiyyi illee jarri tuffatee jira. Ameerikaan tuffattee jirti. Maaliif maal gochuudhaaf biyya tana namticha addunyaan jibbite namicha Igaadiin jibbite namicha Afrikaa Yuuniyeeniin jibbitetti dhaqee irkatee odoo silaa Ameerikaa harka darbe jechuudha. Ameerikaa harka darbe dhaabbadhu osoo jaanii didee harka darbe jechuudha. Arra harka darbe erga deeme addunyaan ragaa walis sabattee wali qabattee sababa kanaan dhaa'uu deemte jechuudha. Kanaaf balaa hamaatu Itoophiyaa irratti as deemaa jira. Balaa hamaatu Itoophiyaa irratti as deemaa jira. Tana jala muraa beekaa. Tana sirri jala muraa deema. Isaayyaas
Amerikaan amma dura mogga dhibde erga Itoophiyaa michooma kana oowwifate erga Abiyyo jakkana oowwifate amma ni dhaama jechuudha. Isaan lamaanuu ni dhaaman amma. Kanatu deemaa jira. Waa sadii irraan dubbadhe warreen boodara dhufte yoo jiraattan waa'ee dhumaatii yookaan lammii teenya mana hidhatti boombii itti darbanii akka kasalatti dhuman saniif rabbiin warra jannataa isaan haa godhu. Maatii isaanillee jajjabina sabrii haa kennuuf hin ja'a. Warreen biraa haftan immoo adara please maallaqa asii namaa ergitanii koottaa karaa san deemattanii namatti maallaqa ergina. Kabiraa immoo akka isaan dachii gurguratanii yookaan waan qaban gurguratanii karaa dheeraa kana maallaqa dila kana bahara gubbaan takka qurxummitti yoo barbaadde ummanni dooniidhaan nama geessu fagootti oggaa nama argan baharatti haranii nama deebi'an. Yoo biraa dhabanii dhaban oggaa gammoojjii keessa deeman kalee isaanii baasanii yoo karraa gurguran taate yoo akkanatti huno arraan tana bakka isaa wali qabaman boombiidhaan dhuma yoo taate biyya ifii keessa ta'anii haa falmatanii biyya ifii keessa ta'anii mirga ifiitiif haa dhaabbatanii erga duutii du'an tahin jechuudha. Sinigalee kanaafuu nama keenya itti dhaama warreen addunyaarra jirru miidiyaan addunyaarra jirru hundi bakka takkaa sagalee haa taanuuf tiwutarii haa goonu dhumaatiin kuni amplifaay goonee akka gaaritti waan ta'e kana addunyaatti haa himnu. Gama biraa haa xiqqaattu haa guddattu gaafa wayyaanee sanuuhu alaabaan Itoophiyaa buutee jirti gaafa namni 1539 hin beeku exactly irraan fadheen jira gaafa Liibiyaarra namni dhume alaabaan buutee guyyaa 3 gadda Itoophiyaan teessi arra lubbuun teenya dillituun dhumtee there is nothing akka wanni lukkuun takka duute mee dhiisa EBC dhiisa OBN nummaan boqqolloo sun akkamitti ummata nama ja'amu tokkootu Yaman keessa dhume osoo hin je'in huno guyyaa lama guute jechuudha. Amma booda yoo gabaasanillee hiikaan qabu ma'anaan qabu tana booda yoo gabaasanii hu ma'anaan qabu tana booda. Kanaafuu jabaadha khabira lagannaa hayyoonni keenya dhaabdaniif galatoomaa manguddoonni keenya ammallee irra dubbee baga xaartan baga laffaatan baga dhugaa waan isin laffaatan kanaaf rabbiin jazaa isin haa deebisu hedduu galatoomaan isin jaa warreen manguddummaa waan kana jalatti wanni jettan jechuudha. Khabira paartiin ONLF illeen ofisii fi ABO dabalamee jira paartiin Ogaaden jechuudha. So the three top paartiin gurguddaan sadeen silaa biitiniin qaba jettu jarri kunu achi keessa filmaata keessa pull out godhee jira. So filmaata miti wanni deemaa jiru kuni tapha biyya wal waraansa keessa jirtu biyya waan biraa keessa jirtu kana warreen boodara dhuftanii kanaa fi fayyaa argadhaa galatooma tanuma isinii dhaamuuf hin dhufe yeroo biraa waliin dachaan nagaan naa tura.